Maasii kan mootummaa Abiy Ahmedii kun har'a kufaati miti. Murtii masaraa biyyaalessa Ameerikaa mana adii yookaan ammoo White House jedhamu irraa pirezidaantii Ameerikaa Joe Bideniitiin darbe yoo laalle wanni mootummaan Abiy Ahmedii har'itti jiru salphina dippiloomaasii jechuu dandeenya. Abiy Ahmedii waggoota lamaan duratti badhaasa Noobelii nagaya badhaasa sadarkaa guddaa namni waan gaarii godha addunyaa gubbaattu argatu kaayisaan duba badhaasi biraa hin jirre gaafinni argate warri addunyaa cuftuu faarsee pireesii fi miidiyaan addunyaa hoggantoonni addunyaa gurguddoon faarsanii gariin ammoo ittillee hinaafaa turani. Pirezidaantiin Ameerikaa ka gaafsuni Donald Trump badhaasii kun anaafi malallee jedhe dubbate ture. Anattuu waraan Misrii fi Itoophiyaa fi Suudaan jidduu dhimma hidha guddicha laga bayyaatiin ka'uufi deeme anattuu hambise jedhe hagas itti naafan. Biyyoonni addunyaa gaafa suni Abiy Ahmedii ambaasaadera nagayaa gaafa Afrikaa gara nagayaa gara badhaadhina demokiraasittuu guddinattuu ceesisaa jedhanii abdii guddaa irra keewwatan. Wagga lamaan duubatu Abiy Ahmed namni addunyaan nagayaattu biyyisaati fi ollooti isaa ceesisaa jedhame inni numataan isaa soda nageenya addunyaa tahee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden Abiy Ahmed executive order murtoo pirezidaantii har'a dabarse kana keessattuu national threat jedheni jiru soda biyya Ameerikaa. Abiy Ahmed malaayika ambaasaadera nagaya guuca nagaya qabatee ka fiiga ka qaanqeni dimokiraasitii fi nagaya inni Itoophiyaa keessattuu fide gaafa Afrikaa illee dabarsaa jedhamu ammaan tana pirezidaantiin Ameerikaa biyyittii guddoon addunyaa kan gubbaatti ambaasaadera dimokiraasii taatee dinagdeen ishii badhaatu ka Itoophiyaan yeroo hunda kadhachuu fi harki ishii bara meneneki kaaste jalattu diriirsite yaa Ameerikaa kiyya wana qoci wana kenni jettee kadhattu har'a Abiy Ahmediitini atini lakkisi ambaasaadera nagayaati miti ati ambaasaadera dimokiraasiiti miti ati soda fedhii Ameerikaati ati soda nageenya addunyaati. Ati kanaafu akkasittuu silaallee murtuu sirrattuu dabarsina qoqqobbii sirrattuu dabarsina jedhanii Abiy Ahmed Ameerikaan tarkaanfii akka malee cimaa irratti fudhattee jirti. Tarkaanfiin kun akka jedhettu ka dabarse pirezidaantii Ameerikaa Joe Biden masaraa biyyaalessa Ameerikaa mana adii yookaan White House jedhamu ka Abiy Ahmed galaana xalayaa adiitiin mana adii fudhachuu deemna. Dambali xalayaa jechuudhaan Ameerikaa fiqireen bepoostaa likellishaalloo jedhee namni itti qoosaa ture. Abiy Ahmed torban kan keessattuu xalayaa adii miiliyoonii 5 naannoon Amaaraatii fi magaalonni barreessuudhaan Ameerikaan dhiibba Itoophiyaa irratti gootu loogii Itoophiyaa irratti gootu deeggarsa juntaa humna badiitii fi gootu akka dhaabdu lammiin Itoophiyaa White House xalayaadhaan jaanjessuu deemanii xalayaan guutanii Ameerikaa Itoophiyaan weeraruu deemti xalayaanii sararri qilleensaa Itoophiyaa jettonni isaanii kaargoo fi kanama xalayaa baatanii torbaanota as dhufan kana gara Ameerikaa fidan jedhan. Xalayaan suni dambooba dansa Abiyyi Finfinnee odoonni ayyaana gaarii hawwachaa jiru. Ameerikaamni Abiy Ahmed qoqqobbiin fuula keessa kabalte dhabanaste. Abiy Ahmed wanni gaariin isaa fi dhufaa hin jiru milkiin xalayaa hin taane fi Ameerikaa fi addunyaan bira waan waggaa 3 dura beenne dubbachaa turre dubbatanii gaafa warri Abiy Ahmed ambaasaadera nagaya jedhanii yaadanii namni kun ambaasaadera nagaya miti nama ayyaanii ekeraa Minilikii irratti qubatee nama biyya suni sodaa tahee diigu namichi jinni qaba sheexan Minilikii qaba malaayika miti namichi kunini wayyuu miti namichi kunini raajicha nami addunyaan eegu ka Itoophiyaa ceesisu san odoo hin taane sheexana ekeraa Minilikii baadhatee deemu gaafa gartanii ni beeytanii gaafa gartan ni hubattanii jechaa turre. Abiy Ahmed qofa odoo hin taane warri ismarsulleen sheexana akka tahee
sheexanii Daani'el Kibrati, sheexanii Biraanuu Neggaa, sheexanii adda addaa akka keessa jiru kukkuncufti Itoophiyaa humna diigaa malee Itoophiyaa gara dimokiraasii gara nagayaatii fi badhaadhinni akka hin ceesisne dubbachaa turre addunyaallee waan sun beektee jirti. Abiyyi kalee fagoo irraa yoo laalan malaayikaa seehanii, Abiyyi fagoo irraa yoo laalan wayyuu nama qaalluu seehanii, Abiyyi har'a yoo ittiin bayanii beekanii waan sun tokkollee hin qabu. Nama akka malee abaarama, nama jibbama, naasuu nama hin qabne. Kanama hin mararfanne gara jabeessa waraana hamaa nama jechuun warra rumichaa fi waraabessa gara ummata ofii lubbuu irra dantaa hin qabneen akka inni uf marsee argamee jira. Addunyaan har'a Abiy Ahmedittu sirbaa jirti. Abiyyi waaqa sihee biraan baanan beekee qaalluu waaqa sihee biraan baanan beekee sirbi jedhu sirba Boorana Kaduree sun nu yaadachiisa. Akoonnicha koonnoo orgootiyyaa, akoonnicha biifa, akoonnoo bitaacha, qaalluu waaqa sihee orgootiyyaa, akoonnicha biifa, biraan baanan beekee orgootiyyaa, akoonnicha biifa. Abiyyi nabiyyi sihee orgootiyyaa, akoonnicha biifa, biraan baanan beekee orgootiyyaa, akoonnicha biifa, akoonnicha koonnoo orgootiyyaa, akoonnicha biifa. Abiyyi nabiyyi sihee biraan baanan beekee kan nama hunda durattu nami beekin beektanii. Nama hunda durattu Abiyyi nabiyyi sihee nama jedhe. Nama hunda durattu Abiyyi nabiyyi kase. Raajicha Wolaytaa irraa dhufe nabiyyi Wolaytaa irraa dhufe. Israa'el Dansaa isattu Abiyyi nabiyyiidha jedhe. Abiyyi nabiyyiidha jedhe. Daani'el Kibrati bataskaan isaa irraa cufsiisee baankii maallaqa isaa irraa qabee jennaan hassetenyaa nabiyyi jedheen. እግዚአብሔርም ማለ ቤተ መንግስትንም ቤተ መቅደስ አደርጋለሁ አብይንም ነብይ ያደርጋለሁ ጀለ ዱበት ወርሳ ሆርዶፎ ፎል ዱራት ይሄማ እንደ ወረደ ነው። ምንም ትርጉም አያስፈልግም። ቀጥታ ነው ዳምስቁና ምን አዱፈ አብይ ነብይ ጀለ ረቢነትሜ ቤተ መንግስትንም ቤተ መቅደስ መሰራ ብያለሰ ከኒ ከጅርሱለ ገልሞ ዋቃ ጎዳ ጀደ ማን ዋቃ ጎዳ አርዳ ጅላ ጎዳ ናንጀደ ዋቂ ጀደ ላሌ ወኒ ዳንኤል ክብረቲ ሱኒን ገለፊ ጀናን በራና ነብዮታ ሄዱቱ ጅራ ወራ ነብዮታ ደራ ወራ ወዮታ ደራ ቃሉ ሶባ ከኪጂባ ከሰ አብይ ነማ ቶኮ አንሌኒን ደጎንጎሬ ሂወላሊ ናጀረ namtichinu sobe nabiyyi daraati jedhe gaafa dubaaytu gale akkasitti dubbate Israa'el Dansaa waan hubate sun Ameerikaalleen karkarsaa turte Ameerikaalleen qaqqabachaa turte Abiyyi namichi jedhamu kana har'a Joo Baayiden gad bahee Abiyyi nabiyyi miti Abiyyi raajicha biyya Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa ceesisuu Muusee jedhamee yaadame sanii miti. Abiy Ahmed biyya Itoophiyaati fi gaafa Afrikaa gara qilee gara hallayyaattu nama geesse jechuudhaan Ameerikaanii murtee san irra dhaqqabdee namicha akkasii kan irra deebi'u date hallayyaa qilee biyya miliyoonii 100 fi 10 inni itti geessaa jiru kan yoo irraa hin deebine dhabanaasa malee wanni dubattu deebisa hin jiru. Abiy Ahmed kaballa malee wanni isa dubattu deebisa hin jiru jechuudhaan Joo Baayiden akkasittu murtii dabarse. Joo Baayiden murtii dabarsuun duratti guyyaan kunin torbaanii kunin Abiy Ahmed fi torbaan gaarii miti. Torbaanii kun torbaan gaarii miti Abiy Ahmed fi tokkoffaa gorsaan Abiy Ahmed Daani'el Kibrati ka jedhamu ka falfala Abiy Ahmeditu falfala suni qudaam ittidhe Abiy Ahmed raatesse jedhamu wanni ni dubbate sanyii Tigraahii lafirraa kunnee balleessina. Akka warri yaada gosi isaanii qabu deebi'anii dindhalanne goona addunyaa irra barbadeessina. Addunyaa kanirra warra haxoofne yaadii warra akka hin jiraanne goona ka jedhu kun sadarkaa addunyaattu jecha duguuggaa sanyii jibbeensa hama agarsiisu jechuudhaan dippiloomaatotaa fi miidiyaan addunyaa hundu gorsaan Abiy Ahmed saba tokko sanyii tokko gosa tokko uummata tokko lafirraa balleessachuun kun duguuggaa sanyiiti genocide jedhanii akkasitti dubbatamaa jiran aktivistoota qofa miti warra dhimma gaafa Afrikaa qara'u hordofu gurguddaan qoratu akkasachaa jiran sun qofa miti. Abiy Ahmed oduun gaariin ka Abiy Ahmediitiif hin dhufne ka biraa hogganaani dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Dr. Tewodros Adhanom inni akka dorgomuu deemu nami isaan dorgomuutti jiru qofa isaa hoggana dhaaba kana ta'e itti fufuuf marsa lammaffaa filatamuu fi dorgomuu akka deemu dorgommiin sunini fulbana 23
akka balbalti cufamtu hagamma namis wajjin dorgoma akka hin dhiyaanne biyyooti Afrikaa cuftu yookaan hedduun isaanii duuba akka jiranii Reuters miseensa dhaabbata fayyaa addunyaa keessa odeeffannoo jiru walitti qabee dubbate. Reuters nama kanaan mootummaan Abiy Ahmed keessatti hoogganaa waraana isaa Baacaa Dabalee yakkama addunyaan dabarsee nu haa kennituuti. Namni kun junta meeshaa waraanaatiin gargaaraa dippiloomaasiin waan fayyaa dhiisee waan yakka hojjeta. Miidiyaan Itoophiyaa namni kun deebi'ee akka hin filamne duula godhaa jirullee Tewoodiroos Adhanom deebi'ee filatamuu fi waan jiru fakkaata. Pirezidaant Baayiden akka Trump isa balaaleffasan hin balaaleffatu. Itoophiyaan namichi kun aangoo irraa akka inni ka'u ka barbaaddu fi waan inni Tigree taheef malee hojii isaa hin laalle jechuudha. Reuters gabaasa bal'aa kan irratti dhiyeesse. Reuters kanaan dura mootummaan Joe Biden duraan akka ture mootummaan Donald Trump ergama Chaayinaatti dhimma dhukkuba koronaa vaayirasiitti walitti qabate. Dhukkubni kun gaafa magaalaa Wuhan keessa dhalatu dhossee diddibee bira darbee addunyaan kun waan badii dhaqqabdee fi dhaabbanni fayyaa addunyaa keessatti hoogganaan itti gaafatama jechuudha. Ni balaaleffata ture. Ammaan tana Biden ejjannoo gosa Trump kan hin qabu kanaafuu haala salphaan deebi'ee filamuu danda'a jedhamee jira. Kunin pirezidaantiin Ameerikaa ejjannoon isaatii fi namtichi kun deebi'ee filamuu danda'uun isaa mootummaa Abiy Ahmediitii fi miidiyaa isaatii mataa bowwoo guddaa akka inni tahuu danda'u kan mul'atu. Gara biraatiin ammoo dirree waraanatti mootummaan Abiy Ahmed milkaawaa hin jiru. Waraani isaa shaalaqa lama ka tahu Dabra Zebit Gondaree kibbatti waraana godhamuuni harka kennatee jira. Tokko karaa badee tokko fedhii fi lola fedhii hin qabu jedhama. Taabotii lamalleen booji'amee jira. Tokkini ka booji'aminu junta jedhamee jira. Namni ammaan tan mo'ame jennaan waaqisa yookaan mallattoo waaqaa qabatanii deeman. Kakuu waaqaa fi namni jidduu jira. Taabota jechuun beekta jechuun kakuu waaqii Muusaa fi gaara Siinaa irrattu gammoojjii Siinaa irrattu seeneef mul'isaa jedhanii kabaja guddaa qaba. Amma sanilleettu garagalanii jiran. Torbaane kanaan ammoo dippiloomaasiin xalayaa adii poostaa adii kagara masaraa adii mootummaa Ameerikaa dambalii xalayaatiin mo'annaa ka jedhu Abiy Ahmed kaballa hamaanii xalayaan sun falfala qabatee dhufe. Xalayaan Daani'eel Kibrati hin taane Phaaphaasonni Ortodoksii ka Ameerikaa jiranii 12 sinodoosiin Ameerikaa kaabaa warra juntaa hin gargaarina Itoophiyaa bira dhaabbadhaa jedhanii isaalleen gara White House fi gara Senetii Ameerikaa Koongireesii laabii godhaa turanii sunilleen hin taane hin milkoofne fi Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo woboon dhufan jira asan jira jechaa jira. Balbala Finfinnee dadhabuu dhaqqabaa jiranii juntaa fi shaneen gamtaan warri uumanii Abiy Ahmed sodaachisee rifachiisee jira. Shaneen warri isaan ittiin jedhanii qaamii badii ergamtoonni yookaan harcaatonni sirna dullacha. Sirna durii namaan jedhani wayyaaneen sirna dullachi ta'uu isaaniiti. Isaan ammoo warri ekeraa Minilikii boolla baasee abuuduu Minilikii boolla baasee gabbaru Abiy Ahmed. Isaan nami ekeraa kabajaa jedhu hin jiru. Garuu shaneen ekeraa sirna durii deeggartii jedha. Warra sirna durii jedhan sunam karaa Oromiyaa kibbaatiif Oromiyaa dhibaatii fi Oromiyaa bahattuu mootummaa Abiy Ahmed muddaa fincaan fixachiisaa jira. Sun qofaa miti qeerroo fi qarreen Oromiyaa kaatee jirti. Oromiyaa bahaa keessatti wanni deemaa jiru mootummaa Abiy Ahmed ammumaan tana hollachiisaa jira. Jidduu galeessa Oromiyaa keessatti ayyaani irreechaa dhufa walagarraa birraa walagarraa jirraa jechaa jiranii sussuni hunduu jechuun Abiy Ahmed gammachiisaa hin jiru. Karaa kaabatiin warri Tigraay injifannoo argachaa jiranii warri soddaa Abiy Ahmed dirree waraanaa irrattu muddaa jiranii mo'achaa hin jirru. Maaltu tayaa jira maaltu deemaa jira Amaara irrattu shiratti hojjetame nu duubani marii deemaa jirtanii jechaa jiran. Naannoo Somaalii ka hagammaan tana nagaa qabdii jeequmsi hin jiru. Haga abdii ilee aangoo irraa aari'ame jedhamu keessatti ammoo paartiin falmitoota guddaan kan mirga ummata Ogaaden naannoo Somaaliitii fi qawweedhaan qabsaawaa ture Ogaaden National Liberation Front ONLF jedhamu. Adda bilisummaa biyyaalessa Ogaaden filannoo keessa of baasee jira. Paartiin falmitoota ka Somaalii cuftunuu filannoo keessa bayanii jiranii filannoon Abiy Ahmed addunyaan bilisaa fi ifaa miti jettee busheessaa turte.
bishaan dhugee jira naannoo Somaalitti. Akkuma KFO fi ABO'n Oromiyaa keessattuu bayan Abiy Ahmedii paartiin biltsiginnaa isaa kan Mustafa Umar gaandidduu isii waliin dorgomee mo'ataa malee ammaan tana filannoon fakkeessa fi falmitoonni keessatti dorgomanii hin jirani. Biyyoonni Afrikaa ka gaafa Afrikaa ka Abiy Ahmed araara fi dippiloomaasii fi deeme hunduu isaanii araara fi dippiloomaasii Abiy Ahmedii akka deeggaranii garuu mootummaa Abiy Ahmed wajjin dhaabbachuu akka hin barbaanne itti manii jiranii. Biyyoonni dhaamsi kan Abiy Ahmediin gahan keessaa tokkini Kenya biyya ollaa Itoophiyaa ka Itoophiyaan galgal balaana isiitti fayyadamtu ka biraa biyya Uganda ka gaafa Abiy Ahmed aangootti dhufe Abiy Ahmed deemee dubbisee wayaa abbaa gadaa kennee fi ilma abbaa gadaa nukuushii jedhee fi Pirezidaantiin ammoo sa'a dorroba xayyaaraan fidee Abiy Ahmediitii fi kenne pirezidaantii Rwanda Paul Kagameetii fi pirezidaantii Senegaalii ka hoggana gamtaa Afrikaa ture Macky Salliitii fi pirezidaantii Demokraatawaa Riippaabilikii Koongoo ka ta'e Felix Tshisekedi fi pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa fi akkasumas pirezidaantii Gaanaatii fi pirezidaantiin biyyoota Afrikaa hedduun isaanii ka Abiy Ahmed waraana juntaa wajjin geggeessu keessattuu na deeggara jedheeni Abiy Ahmed adios jedhanii ni jirani. Nagayaatti Abiy Ahmed ati karaa nagaa irra hin jirtu gara araaraatti deemi wal mari'adhiin malee humna biyya kan keetii balleessuu fi waraanattu amantee daboo biyyi biraatti yaammatinu Isayyaas hin baasne jedhanii ni jiran. Gara biraatiin ammoo Isayyaas biyyi isaa Eertiraa keessatti maaliif dhumannaa jirra jechuudhaan waraani Eertiraa keessatti sochiin guddaan dhalatee jira. Waraani Eertiraa wanni Tigraahii deemnee dhumannuu fi sababii maali meenuttimi maal argachaa jirra maal irra buufanne lafa kenna ka Eertiraa ka Itoophiyaan irra qabatteeyyo baadimmee fa'aa sanuu deeffannee abbaa biyyummaa Eertiraa irratti mirkaneeffannee wanni nu Desee fi Kombolchaa fi Bahar Daar fi yookaan Gondarii fi dhumannuu fi maali maal argachaa jira namni keenya dur dhumachaa jira. Koronaan Eertiraa hin seenne jennee warri Eertiraa aangaa'onni jeneraalii waraana gurguddoon koronaan dhumatan jennee kijibaa jirra maaliif deemnaa jiranii falmiin guddaan kaatee jirti. Falmitoonni Eertiraa ka waraanatii fi karaa nagaatiin qabsaa'an Khartoum magaalaa gudditti Suudaan Khurxum jedhuti akka arabattu achi keessatti wal gaayanii Isayyaas Afeworqii karaa danda'am hundaanuu aangoo irraa buusnaa jedhamee dubbatamee jira. Waraanii Isayyaas Afeworqii dhiyoo kanattu ka gara kibbaatti walloo deeme hedduun isaa marfamee juntaadhanii miidhaan guddaan irrattu dhaqqabee jedhameen dubatti waraanii Isayyaas Afeworqii Isayyaas irrattu dallansuu guddaa qabuu fi mormii qabu mul'isaa jira. Ammaan tana karaa dippiloomaasiitiin akkanattu jira. Waraanii bilisummaa Oromoo jabaatee jira. Benishangul Gumuzii keessatti riphee loltoonni Gumuz warri kenna riphee loltoonni Gumuzii dhiibbaa guddaa mootummaa Abiy Ahmed irratti godhaa jiranii aanaalee akka Dibaaxee, Wambara, Mandura, Gubba, Buleniitii fi Wambara keessattuyyuu milishoota Itoophiyaa mootanii ammaan tana humna adda Amaaraa poolisoota Amaaraatii fi faannoo Amaaraatiin nagaa buusna jiranii sun ammoo balaa guddaadha qabsaa jiranii. Jabaa Tahriir Benishangul jedhama. Adda bilisummaa Benishangul jedhama warra Bartaatii fi Gumuz irra afaan Arabaa haasahu viidiyoo isaanii meeshaalee qawwee gurguddoo qabanii dishqaa fi matiriyyeessa fi meeshaa xayyaara ittiin buusan diroon ittiin kuffisan hunda isaanii qabatan argani. Benishangul Gumuzii akka duraan mootummaan Itoophiyaa haasawu kijibu xiyyaani namni ijjeestu yookaan ammoo xiyyaani qofa namni adeeltu hardha dishqaa fi baazuqaa fi Kalashnikov AK-47 fi meeshaalee ammayyaa adda qabanii lafa isaanii keessattuu mootummaa Abiy Ahmed dhukka irraa kaasanii karaa hidhaa guddicha laga Abbayyaattu ka deemu ka Buleenii fi Gubbaa keessa bahee Dabra Maarqos Goojjamiin Finfinnee walitti fidu hunda to'atanii jiranii. Abiy Ahmed bulchiinsa isaa ka uleen itti babaayyatte ka rukutaan itti babaayyatte ammaan tana Ameerikaan ka bira dhayicha guddaatti dabalteefii jirti. Mootummaan Abiy Ahmed irraa hafamuu irraa nafuun waan biraati. Garuu Ameerikaan maal jette Ameerikaan maal dabarsite maaltu keessa jira mootummaan Abiy Ahmed deebii akkamii kennee fi ka jedhu irraa haa dubbannuti. Jalqaba mootummaa Abiy Ahmediitiin deebiin kennamee fi maali ka jedhu haa dubbannuti. Dippiloomaattiin mootummaa Abiy Ahmed propagandistiin mootummaa Abiy Ahmed hayyuun mootummaa Abiy Ahmed hayyuu nama arrabsu hayyuu sabuu fi xiqqeessu hayyuu jechuun wanni isa namaa hin galu
Taayye danda'a ka jedhani garee jechuun biltsiginna Oromiyaa jedhamu keessa namni dubbata ka dipiloomaatota fi waa'ee Ameerikaatiif deebii kennu isa ka warra Amaaraatiif deebii kennu isa ka waan Abaawootiif deebii kennu isa ka Jawaar Muhammadiitiif deebii kennu isa propaganda mootummaa waan jedhamu hundaayyuu ka gara Oromootiin dhufa namni deebii kennu isa Ameerikaan murtii dabarsitee qoqqobbii dinagdee aangawoota mootummaa Itiyoophiyaatiif fi qoqqobbii viisaatiif waan adda addaa dabarsuu eegiidha gahameen dubattu Taayyeen kiyya deebii kennee jira Daani'el Kibratitti waan beekan mootummaa Abiy Ahmed ka karaa afaan Oromoo isa deebiin inni kenne jechuun matsaafa quddusi yookaan ammoo kitaaba qulqulluu macaafa qulqulluu keessa ergifatee jira namni buddeena qofaan hin jiraatu dhaamsa imperialistoota jedhee Taayye danda'a barreessee jira namni buddeena qofaan hin jiraatu የሰው ልጅ በእንጀራ ብቻ አይኖርም jedha kun jechuun warra kitaaba qulqulluu beeku wangala yookaan ammoo injiila Maatiyoos 4 boqonnaa 4 lakkoofsa 4 keessattuu ka Yesuusin jedhe yookaan ammoo Yesuus Kiristoos nabi Iisaan ka inni jedhe ilmi nama buddeena qofaan hin jiraatu yookaan ilmi nama daabboo qofaan hin jiraatu qoonqoo waaqaa yookaan ammoo jechi waaqalleen hin jiraata sagalee waaqalleen hin jiraata ka jedhu ammaan tana innilleen jechuun akka Daani'el Kibratiifa amma ka addunyaa dadhabee ka siyaasaa keessa gallaani Taayyeen kanaan dura amantii hin qabu jedha amantii hin qabu amantiin kiyya kiristaanallee miti islaamallee miti waaqeffataallee miti amantiin Taayyee badhaadhina karaa badhaadhinatti amanee jira karaa badhaadhina irra wanni deebisuu hin jiru karaa ida'amuuti galmii badhaadhina amantiin isaa sun ture amantii hin qabu jedha amma ammoo muddamee jennaani akkuma Abiy Ahmed akkuma Daani'el Kibrati karaa kitaaba qulqulluu yookaan ammoo macaafa qulqulluu kitaaba wayyichatu deebi'ee ilmi nama daabboo qofaan hin jiraatu jedhee jira deebii ta'uu isaati deebii dippiloomaasii rakkoo dinagdee yoo Ameerikaan qoqqobbii goota akkamiin keessaa baana kufaatii Itoophiyaa akkamiin keessaa baana imaammata sila namattu baasaa mootummaattu baasaa kanaaf deebisuu dhiisee ummati Itoophiyaa sila waan amantiitiin yoo sobame ummati Itoophiyaa ni sobamaa jedhanii waan yaadaniif yoo waan tokko Ameerikaan gargaarsa dhoowwatte Ameerikaan maan nu gooti Itoophiyaa ijjoochaan wada እግዚአብሔር ትዘረጋለች jedhan Abiy Ahmed filannoo hin mo'atamne filannoo sirriitu hin mo'amne filannoon isaa kijiba egeedhan kaan maal jedha achiin dubattu kitaaba qulqulluu keessaa waa takka jedhani Itoophiyaa ijjoochaan wada እግዚአብሔር ትዘረጋለች jedhan achiin dubattu the prince shall come out of Egypt mootinni Misrii irra dhufa jedhani Misriileen Itoophiyaa taati Misrii irra dhufa jedha kitaabii qulqulluun ammoo Misriin sun eenyudha yoo fudhatan Misrii maqum irraa hatanii Itoophiyaan jedhu Ethiopia shall stretch her hand unto God and the princes shall come out of Egypt jedha kitaabii qulqulluu yoo dubbatu mazmure Daawit yookaan faaruun Daawit akkas jedha Saam garuu Itoophiyaan sanillee ofii godhattee Itoophiyaan harkisii gar waaqa diriirfatti mootinis Itoophiyaa keessaa dhufaa jedhan Itoophiyaa keessa dhalataa jedhani garuu kitaabii qulqulluun Misrii jedha Itoophiyaa godhan Itoophiyaallee maqaa Itoophiyaati miti warri Abisiiniyaadha haa ta'u kanaaf garuu ka Misrii jedhulleen fudhatan yoo filannoon hin dabarree jedhan filannoo maal goona mootin filatamaan Itoophiyaa keessaa dhufaa kitaabii qulqulluun siin hin jenne jedhan yoo Itoophiyaa Ameerikaan gargaarsa dhoowwatte Chaayinaan dhoowwatte Raashiyaan dhoowwatte Itoophiyaan gargaarsuun maal gootii waaqiluun gargaaraa jedhan Itoophiyaan hin baddu waan tokko hin taatu Ameerikaan ammoo baduu deemti Itoophiyaa ka eegu olii jiraa jedhe gorsaa Abiy Ahmed Ameerikaan xafallech ka jedhe Profeesar Alemaayyo Gabra Maariyaam ኢትዮጵያ ትኖራለች ለዛለ አንድዬ ጠብቃታል ቶክቺን ጋ ኢትዮጵያን በርበራፍ ጅራቲ ኢትዮጵያ አምላክ ካናሞ አሜሪካን በዱ ደምቲ ጀዳኒ አሜሪካን ለም ብየ ፕሮቪደንስ እቾን ብያ ጀች ዋቃ ይረቲ ሁንዶፍቴ ጀዳኒ አሜሪካን አምላክ ጀዳኒ እቾን አሜሪካን ኤክሰፕሽናሊዝምን ወሬ ፕሮቴስታንቲ ከብይ ከና ኢሳን ለንጀቹን the god of america ጀዳማለ አሜሪካ ዋቂ አክብረቱ አከላሉ ብይ ዋቂ ፊላቴ ብየ ጀቹን waaqii filatee biyya addunyaa kana mirgi ilmaan namaatii fi dimokiraasii fi badhaadhina waliin gahuu fi waaqii filatee akka taate Puritanicals warri jedhaman ka Ameerikaa akkuma Abiyyi sunitti dubbatanii akkasumatti matanii Republican Evangelist warri jedhaman hedduun isaanii waan gosunitti amananii garuu Itoophiyaan jechuun Itoophiyaa amlaak eegee jedhamu Itoophiyaan waaqii kaayisii qofa se'anii
kitaabii kibra nagisti jedhu tokkini የእስራኤል አምላክ ከጀሩሰን እስራኤሎኒ ዋቀቱ ጀቹን ዶጎንጎራ ጎዳኒ ካኩ ዋቃ ዋንጉቱ ዲዳኒ ፊ ካኩ ዋቂ ሙሳ ወጂን ሴነ ዮካና ሞሴስ ወጂን ሴነ ዋን hingunne fi kaku sanne ka ebsu taaboti yookaan ammoo Ark of Covenant ka jedhamu kaku sanii warri waan cabsanii fi achi ta'uudate gara Aksuumitti dhufee Itoophiyaatti galee Itoophiyaa waaqa birattuu filatamtee mootonni Itoophiyaa akka addunyaa bulchanii fi waaqii Itoophiyaaf amaana kennee jira. Kanaafuu ilmaan rabbii ka addunyaa kan akka bulchanii fi waaqii adaraa itti kennate yookaan amaanaa itti kennate addunyaa kan nu hoggana taabota na eega jedhe ilmaan waaqaa ilmaan rabbiin harkisaatiin filate addunyaa kana akka bulchanii addunyaa kana karaa haqaatiif karaa dhugaa akka geessanii ka godhe mootota Itoophiyaati jedhe. Israa'eloonni mootii tokkicha addunyaa fayyisuuf dhufe ka waaqii kitaaba qulqulluu Yohannis Wangal yookaan ammoo Injiila Yohannis 16:3 keessatti ilma tokkicha qabu isinii kenne akka addunyaan hin banneef akka ilmi namaa barbaraan jiru badhaadhinaatii fi jiruu nagayaa jiraatu ilmi tokkichi isinii kenne jedhe sana Israa'eloonni ilma sana fannisuudhaan kakuu waaqa wajjin seenanii cabsanii jiranii ilmaan waaqaa filatamoon Itoophiyaa ta'anii jiranii Itoophiyaan harkisii gara waaqaa diriirsiti mootinis Itoophiyaa keessa dhufa Itoophiyaan addunyaan kun haga jirtutti addunyaa bulchiti jedhani akkasittuu Kibra Nagistii keessatti dubbachuudhaan Haile Sillaaseen sheekoo kana heera isaa keessattuu barreeffate sheekoon kijibii Itoophiyaa daangaa hin qabu Haile Sillaaseen kanaaf sirna mootii keessattuu siyyume እግዚአብሔር ከዋቂ ሙደ ከዋቂ filate ሞአ አንበሳ ዘኤም ነገደ ይሁዳ ካይሰኑ ፍኛ ይችላል ሞአ አንበሳ ሌንጭ ዲራ ሞአ አንበሳ ዘኤም ነገደ ይሁዳ ከሰኝ ይሁዳ ዘኤም ነገደ ሰኝ ይሁዳ ነገሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ነገሰ ነገስ ዘኢትዮጵያ ሞቶታ ኢትዮጵያ ሲዩሜ እግዚአብሔር ሙዳማ ዋቃ ከዋቂ filate አችኑካይ the God elect, the elect of God, the chosen one. Akkasittu habashaani kijibaa turte, akkasittu habashaan nu sobaa turte. Yoo waa'ee Abiyyi haasofnu siyaasa amantiitu walitti godhanii akkasachaa turanii ammaan tana waan sanillee jechuun Daani'eel Kibrati qofaa miti yookaan warra dabtaroota qofa osoo hin taane Taayyellee ni gaafa muddamee ilmi namaa buddeena qofaanii hin jiraatu jedhee jira ilmi namaa buddeena qofaanii hin jiraatu Taayyeen jedhee jira. Abiy Ahmed ammoo xalayaa barreessee jira gara pirezidaantii Ameerikaatti wandimee lehonkoo Ameerikaa pirezidaantii Joe Biden jedhee hin jalqabne an akkas jedhee jalqabaa sihaa akka bedishtagina wandimee lehonkoo Biden wandimee bedishtagina principle Biden wandime jedhee barreessine fechuun Biden wandime Blinken wandime White House የምትኖር አሜሪካ ወንድሜ jedhee hin barreessine afaan ingilishi qofaan barreesse xalayaan Abiy Ahmed barreessu kun Facebook isa gubbaattu jira. Abiy Ahmed ziba zinke waan jedhamu jechuun wanni hin barreessin wanni hin dhawaatin hin jiru sassanunda keessenne irra haasa'u hin barbaannu garuu guduunfan dhaamsa Abiy Ahmed dhaame sunni keeyyata dhumaa keessattuu dubbata. Abiy Ahmed jijjiirame kun akkamiin akka dhufe bara 2015 irraa kaasee dargaggeessi Itoophiyaa ummatii Itoophiyaa warra juntaa kawayyaane jedhamu irrattuu fincile jijjiirama fidanii biyyattii addunyaatti fi biyyoonni hedduun jijjiiraman fidaa jiru kanattuu gammadanii akka fakkeenyatti ilaalaa jiranii maqaa balleessi Itoophiyaa irratti warri juntaa aangoorra ariine ka Itoophiyaa biyya seenaa 3 qabdu san diiguu fi tarra dhaabbatanii jiranii waan isaanii karaa miidiyaa addunyaa ka isaan maqaa nu balleessa ka isaan wajjin dhaabbatu wajjin taate karaa dogongoraa gubbaa jirta badii nu hin dalagne sababa dogongoraatiif nurratti xiyyeeffate warra badii dalaga ammoo waa takka ittiin jechaa jirtanii warri Tigraay kabadii balleessan kunni mootummaan keessan gochi warri bar 1980 keessa godhe gocha shoror keessa jedhee amana masunumayyuu hojiirra oolchina warri ku warra badiiti miti warra badiiti isaantu nu caala badii dhaqqabsaa jira isaantu nu caala waballeessaa jira jechuudhaan waa hedduu eegii odeessan dubattu le dishtagina wandime le Joe Biden wandime maqaan jenneen sanumatu qoosafedha achiin dubattu dhaamsa dhumaa hin sodaachisaa jalqaba akka kadhachuu tokkoo fi ibsuu fi carraaqe fakkaata Abiy Ahmed Mr. President jedhan achiin dubattu dhuma irrattu eegiyaatti dhufteen dubattu
wanni hedduun injijjiirama biyyoonni Afrikaa abdii sirraa kaayyanne Itoophiyaan hin beektanin Biden for Ethiopians for Biden jedhee maallaqa hedduu baasee Biden deeggarsee ture addunyaan Afrikaan keessattuu Trump irraa abdii hin qabdu shit whole countries Afrikaan jedheni biyya sagara biyya man udani biyya ajaa jedhe arrabse Afrikaan hedduun abdii sirra kaayyatanii turanii garuu atma akkan nu goota Biden kiyya jedha Abiy Ahmed Biden kiyya jedhe kadhatee achiin dubattu Itoophiyaa sanii Biden kadhatu irra deemee dhumirrattu ammoo jedha Itoophiyaan jedha dhiibba gos kamiyyuu ka biyya alaa irraa dhufe ka warra badiitiin yookaan ammoo warri gammachuu hin qabne warra aangoo barbaadatiin shira xaxamee biyya ummata miiliyoonata miidhaaf gootu kanaaf hin jilbeeffattu harkin kennattu jedha Itoophiyaan akka eenyummaa kennatti salphina keessa baatee jirti salphinni abbootii kan irrattu dhaqqabe akka nurrattu dhaqqabu hin hayyamtu biyyiti alaabaa magariisa boora diimaa ka addunyaan hedduun akka fakkeenyattu laaltu biyyiti arongaade bica qay sandaq alama በሰማይ ላይ ብታይ ቀለም የሷን እንጂ ሌላ አይደለም በደ ብየቴዲ አፍሮ ስር በፊሰን በሰማይ ላይ ብታይ ቀለም የሷ ነው እንጂ ሌላ አይደለም ሬንቦ ነቹን ኡሌን ዋቃ ኑሌ ዋቃ ጀና ሰባታ ዋቃ ደኔ ከነ መለካ ብየ ብራቲ ሚቲ አላባ ኢትዮጵያ ሰሚራ ፍራተሜ ጀራኒ ኡሌ ዋቃ ከሰ ቢፋ ሁንዳቱ ጅራ ቢፋ ቶርባዩ አካም ጥቃት አሲቱ ኡሌ ዋቃ ከሩ ጀኖን ኩነኒ መለተ ወራገ ሌዝቢያን ባይሴክሹዋል ትራንስጀንደር ኤልጂቢቲ ጀዳማን ከወረ ዲራፍ ዲራ ወልፈዱ ሰንዱ በርቲ ወር ወልፈዱ ሱኒቲ መለተ ጉራታ ኢትዮጵያ ስለሞ ሰንደቅ ዓላማን እሲ አላባን ኢትዮጵያ አችራ ዱፌ